wallahi dhiifama jechuun qamma sossoo biddatti baay'ee moo ittiin baay'inee baruudhaaf dhiifama si dura nyaachuun qabu ture hoo. Akkamiin goobas nai? Namni bar maakii nyaata kuma takka daqiiqaa takka amma turee nyaata kana godhuudhaaf waan kana sambuusaa godhuun gaa sa'a nama fudhataa hin turre bar toloo nama saraa ussara. Akka kashkash jaa. Honey, thank you. Fatara khiyya nyaataa jira bar. Malit. Sarbi enu fuudha. Kophaan qabdu garuu dhiirtiin deemtu talalaa qofaadhiisi. Duuba maaliif hin deemtu naan jetta? Irraanfadhee amma yaadadhee. Akkan as uffatanii dubartii qofa jechuudhaan baar dubartii qofa dhiirtiin jiru. Dhiirtii wanta jedhameen jiru dubartii qofa cuucuu jennee iyyuu deemnaarra. Makishaa maal eega gurbaa diimaa wal xabbansanii haasaasitti baay'ise. Bara asli duraanis qabsoo keessan ture malee nama haasoo ganda keenyatti maal naan jedhanii miti aanchi qooyi naan jetti qaallitiin dhaqe. Tilliqiyye seetiyyoon hodhish ውስጥ ያለው ናይ ሄዱን አሶበር ዱራኒ ሰን ሃይማኒ ናስሩ ዱራኒስ amma akka malee ispiidin dubbii keetii dabale oduu si baay'ise subhaanallah. Maal jedhanii waan? Ayyee egaa ati jetteefu waan ati Tarkiin sa'a meeqatti? amma gee jira amma. Tarkiin dubartiin bichaan ayitoo akkami ka shari'aan manatti fidanii? Sargii dubartii qofa jira jechuun sagartii dubartii ni kaadhaa dubartii qofa jechuun akka feenee taphannee akka feenee haasofnee dhiira kana hamannee isin caccabsinee isin diinee isin dalaynee akka haarawatti jechuun baraasaachin afrisanaachuu baraasaachin insaraachaalan dhiira akkasii hamanna jechuu deeni. Bakka sambuusaa fuutee keessoo daareeti. Isa maal nagalchi sambuusaa biyyaa fi godhachuu jira. Tole bakka asitti haa tolu waan agaraa jabaa. Yalla. Yalla. Cuba. Nah, benar. Lamaan nama sarau. Sigalami. Amma yoo siin barbaade leenca 90 gadhiisa ol dura dhugaan saaba. Garuu akka mallaqa san agartee gara jaalaa dhuftan barbaadu. Jaalaa dhugaatiin mallaqaan akkasii dhuftan barbaadu. Maakiin naa mallaqaan bitanii miti. Sigalami maakiin osoo naa mallaqaan bitamu taate qaata bakka 100 gurguramte hin argannu iyyuu qaata dhumate. Isii mallaqaa miti amma kan irra barbaadu si. Sigalami mallaqaan subuun barbaadu. Just jala dhugaa kana kenneefi jala dhugaatti akka gara kee dhufu fakkaata barbaada malee yoo isiin bar mallaqa leenca katti gadhiisee gara kee deebite namni bar booda waan jedhu mallaqa amzaa ilaaltee dhufte minaamin amma akka ati omaree hojii ta'uu kee make sure ana hordoftoonni kiyya tayan jechuudha. Nama fuudhaaf gahe jechuun kan osoo mallaqa hin qabaanne mana hin qabaanne minam dalagaa bareeddoo mallaqaaf mana illee qabaachuu baatan dalagaa bareeddoo osoo hin qabaanne jaartii fuudhanii jaartii booda ilmoo minam. Asli. Deemi. Akka ansi amanu qoy. Akka ansi amanu leenca tokko makki darbi kottu ilaalla. Leenca bira easy busy. Wannan irki Badru asli obboleessi isaa kagaraa jechuun kagaraa tokko ba'an. Waan sanii natti dhiisii jedhee asii koomentii naa barreessaa. Kagaraa tokko ba'an ka obbolummaa akka kiyyaa yookiin saahibummaa walitti dhufan osoo hin ta'in. Eessa jira? As jira walumaan jira.
biyyuma tokko jira. Zarii teessan keessa milishaan kaadireen ምናምን አልነበሩም እንደ መንግስት ሰራተኛን ቀብለን zarii teessan keessa tuwin Kaadiree? no hortee teessan keessa hojjetaa mootummaa hin jiru. Milishaan hojjetaa mootummaati. No gaafii deebisi hojjetaa mootummaa milishaas haa ta'u bulchaa gandaas haa ta'u poolisiis haa ta'u everything hojjetaa mootummaa hin jiru. Think nama waan namni tokko siin hin jedhin siin jechuu barbaada garuu natti muufachuu baattee yookaan irra ilaaluu Rakkin naqa walii hubanna rakkin. Asirraa dhabbalaashee kunuunti ammas. amma meediyaa kana dhuftee isin sin jaaladhu ibsaan jaaladhaa sin jettee qalbiin si caburraa ati amma akka jechuu jirtutti meediyaa kanarra dhuftee yookaan filattee yookaan ibsaa filattuu jechuu jirta sii galee. Yaa. An kana dura dhaabbannoon sii qaba. Akka dhiira tokkotti ati ciniinnattee jechuu hanga isiin gabbaatee siifi ilma dhiiraa tokko wal bira keessee isa si biraa filatturra akka obboleessa kiyyaatti jechuudha. Onnee teetana naa qabattee sammuu teetana bal'ifteetti yaaddee yoo siistama biraa itti ilaalte si akkam sirra wayyume. Maaliif akkana siin geebayta maqaa kana warri meediyaa sirraan hambisu laale hamza anaatu sirriitti si hima. Because wanti fakkeenyaaf feetu si filachuu dandeessi san carraadha feetu isa filachuu dandeessi si galee. Ati liitooriin taane hamzaa dhaggeeffadhu anaa waa tokko sitti himala. Si galee liitooriin miidiyaati nama amma gara meediyaa dhufee ka Oromooleen akka jaalachuu jirtu qeerroo fi qarreen tulleen hundi warri gurguddaan kuuleen kabajaa si kannuu jirra. Natti naaran ammoo. Aarii takka yoom qabu. Wallahi akka obboleessaatti waa siima namni hundi waan kana hunda siimeen jiru dhageeme. Ansi jechaa laayifiin kana gasseene mee dhage waan sitti hima.